fuulduratti butuu yaalla. Egaa har'asii akkuma yeroo kaanii oduu qabannee dhiyaanneerraa oduun keenyarraa baay'inaan walitti bu'iinsuma biltsiginnaa fi ABUTtiiti. Isuma wajjiniin waan wal qabatee waan tokko waan dhageenye fi waan deemaa jiru isinitti himna. Egaa sana duraa beeksisa keenya akkuma yeroo kamiyyuu dhageessu beeksisni keenyarraa kan qabnu kan sponsora nu godhee African Light Book and Cafe Shopidha. Yeroo hundumaayyuu isa African Light and Cafe Shopin wajjin dhaabata. Biizinasiin kuni biizinasii Oromooti. Biizinasii Oromoo asii Minnesota St. Paulitti kan argamudha. Kitaaba gurgurraa, kitaaba gosa kamiyyuu hin gurgurraa. Kitaaba barbaadan, kitaaba barumsaa ta'uu, kitaaba bashannanaa ta'uu, kitaaba yuunivarsiitii namoonni baratanii, haayiskuulii warri baratan, warri elementarii ijoollee keessaniif kitaaba ijoollee kan biyya kanaa kan Oromoo hundumaa qabna. Kitaaba Oromoo 500 ol qabna. Gosa garaagaraa jechuudha kitaabonni kun. Kitaabota biraa immoo aksasii kan nuti qabnu kan keessaa filachuu dandeessan kitaaba miliyoona 20 ol qabna. Kanaafiyyuu kitaaba kana nuun jedhaatoo nutti himaa. Achiin booda kitaaba kana nuti isinitti himnaa yookiin isinin geenya. Kitaaba Oromoo immoo yoo argine tokkoyyuu bira hin dabarru. Nuti inni guddaan kaayyoon keenya uummata Oromoo wal quunnamsiisudha. Keessattiyyuu sammuu uummata Oromoo wal quunnamsiisudha. Yoo kitaaba barreeffame sana tokko biraan ga'ee yookiin tokko irraa fuudhee barreessaa fi dubbisaan yoo wal argeedha. Egaa kan jijjiiramni dhufu inni yaannu mataan barreessaa fi mataan dubbisaa gaafa wal quunname achiin booda achi keessaa waan haaraan ba'a jennee yaanna. Uummanni keenya baay'een hin komannaa dubbisaa miti. Uummanni keenya dubbisuu hin jaalatu. Kana fooyyeffachuu qabna. Akka mammaaksa jedhan sanii uummata Afrikaa waa jalaa dhoksuu barbaaddee kitaaba keessa kaayii jedhu. Kanaaf kana jalaa ba'uu qabna. Ammallee dubbisaa ta'uu qabna. Hunda caala dursinee nutis addunyaan bakka irra jirtu kana ga'uudha fi kitaaba dubbisuun nu fayyada. Sammuu keenya gabbisa malee nu hubu. Kitaabonni immoo baay'een isaanii kitaaba jechuun kitaaba gatiidhuma xinnaadhaan argannudha. Fakkeenyaaf waan taajjabee namni hedduun animaal faarmii waan dubbise natti hin fakkaatu. Animaal faarmiin amma kitaaba Oromootiin wal fakkaata. Waan amma Oromiyaa keessa deemaa jiru kanaan baay'ee wal fakkaata. Achi keessa wanti jiru doolaara 12 wayiiti. Namni baay'een bitee dubbisuu ni danda'a ture kitaaba sani. Nama Oromoo kitaaba san bite hin argine. Warri adii nurraa bitanisii jechuudha. Kanaafi waan akkasii kanarratti duubatti hafuu hin qabnu. Waan addunyaan irra jirtu kanaas baruun barbaachisaadha. Kitaaba Obaamas kaleessa bahee jira. Amma yeroo barbaaddanitti bakka barbaaddanitti isiniin geenya. Noovembarii 17 ba'a akkuma jedhame Noovembarii 17 kaleessa bahee jira. Kanaafi publisherii irraa boru iftaan nu gahaa isinitti argisiisna. Kanaaf waan jiru kana hundumaayyuu otoo nurraa bittanii gaariidha. Akkasuma bunas qabnaa. Buna afaan Oromoo buna Oromooti kan gurgurru. Buna Oromoo kan Jimmaa fi kan Gujii qabnaa. Instaantis qabnaa. Isaan kanas yoo to'achumaan ajajanii nutti tola. Buna dhugaa akkasuma kitaaba dubbisaa jireenya gaarii natti fakkaata. Keessattuyyuu warri kaaba Ameerikaa jirtan amma yeroo cabbiiti. Awurooppaas kan jirtanii yeroo cabbiiti. Kanaafiyyuu yeroo cabbii kanatti buna xinnoo ishee dhandhamaa. Kitaaba keessan otoo dubbistanii caalaa jireenyi keessan mi'aataa. Isa wajjiniinis qorsoos qopheessinee jirra. Qorsoo boqojjii, akaayii boqojjii
qopheessinee jirra. Akaayii boqojjii biyyaa kan fichisiisaa jirru. Kanaafi isaan kana soto wajjuma waan bitattanii gaariidha. Egaa bakki irraa argattan kunoo African Light Book and Coffee Shop.com. Kunoo onlaayinii jira. Iddoo kanaa kitaaba kanaas barbaaddan bunas barbaaddan akaayis argachuu dandeessu. Warri barbaaddan ammuma kana kunoo ajajuu dandeessu. Ammuma kana kilikoo gootanii garasitti isin geessa kuni websaayitii kanarraa yookiin isinuma fuuldura kan jiru kanarraa yeroo kilik gootanii garasitti isin geessaa. Kanaafi kanumaanii deemaa isiniin jennaa. Gara oduutti deemna. Oduun keenya har'aa egaa wayyaanee fi yookiin ABUT fi Biltsiginnaan akkuma warra kutanitti jiru. Egaa waraanni kuni amma erga jalqabe guyyaa 17ffaa isaati. Waraanni kuni jalqaba yoo jalqabu guyyaa 5ttiin dhuma jedhameeti kan yaadame. Guyyaa 5tti iyyuu miti. Meeji'a 5tti iyyuu haa dhumu. Maaliif waraanni kuni waraana hiika hin qabne. Waraana hiika hin qabnee fi gara hin qabne, gosas hin qabne, mataas hin qabne, miilas hin qabne. Kanaaf waraanni kun amma haala kamirra jira. Oduun nuti argachaa jirru mootummaan kasaaraa hedduun booda shiree qabatee jira. Akkasumas gara kibbaatiin Allamaaxaa qabatee jira. Naannoo Mahoonii sanis qabachaa jiru jedhama. Mahoonii fi Allamaaxaan baay'ee walirraa fagaatanii kiiloomeetira 18 akkas walirraa fagaatu. Haa ta'u malee karaa sanitti keessattiyyuu karaa Allamaaxaa sanitti ofirraa ittisa cimaatu mootummaa qunname jedhamee jira. Amma har'a akka dhageenyutti shiree keessatti baay'ee itti marsanii adda kutanii uummata naannoo loltuu shiree gale sana taa'iif ka'ii dhorkanii jiru jedhama. Akkasuma Tigraay har'a miidiyaadhaaf ibsa kennaniin keessattuyyuu miidiyaa biyya alaatii ibsa kennaniini gara Tigraay galaa jiru. Tigraayitti garuu waan hundumaayyuu azaabatti goona. We make it hell for them jedhanii. Kanaafi haala kanaan amma iddoo gara garaatti riqicha akka citaa jirudha. Riqicha erga citeen booda galchanii achiin booda itti marsu. Istiraatejii kana durumaayyuu akkuma isiniin jennu foreign policy'n baasee ture. Nutis isinitti himnee turre. Istiraatejii isaan fayyadamuu danda'an jedhamee yaadamu keessaa tokko erga naannoo sana fakkeenyaaf Allamaaxayyuu mataa isaatiin jalqabarra bananii galchanii. Bananii erga galchaniin booda itti marsanii duuban kutaniiti. Loltuu hedduu achitti fixanii yoo akka jedhamutti loltuu 3,000 oltu waraana sanarratti dhume. Yaa dhoksanii malee miidiyaan tokko gara 2,000 jedhanii jiru. Miidiyaan warra Amaaraa walumaa galatti garuu odeeffannoo nuti qabnuun loltuu 3,000 oltu naannoo sanitti dhume. Egaa kuni kan ta'uu danda'e maalinni keessa erga eeyyamanii galchaniifiin booda tokko akka muranii dha'uu jedhamu kana durii jalqabee wayyaaniin kan ittiin beekamtu isaa muraniiti kan isaan dha'anii iddoo gara garaatti muraniiti kan isaan dha'anii. Lammaffaa duuban itti marsu akka geengoo jedhan saniini yookiin qalabatii jedhan san qoroxaa fi qalabatii kana fayyadamu. Egaa haala kanaanii stretch gochuu barbaadu fakkaata amma. Baay'inaanii loltuun kun loltuu tokko loltuu muuxannoo hin qabneedha. Milishaa Amaaratii, poolisii Amaaratii. Milishaa fi poolisiin duraan dursee waraana dhaquun qabu ture. Maaliif akka waraana dhaqee gaafiidha gammaayii. Nuti namoota tokko namoota gaafa beeknu gaafannu jechuun Abiyyi kan nutti himu warra kaabaa sana Izii kaabaa jedhamu sanatu rukutame. Isatu
itti marsaniiti isaan eeguudha otoo achi jiru isaan immoo diina itti ta'anii isa saamanii kanaafiyyuu kabaja dhabe kabaja sana abbaatu ofitti godha kabaja saniif jecha waraanni kuni jalqabee jedhu yoo waan kuni rakkoon kuni kan irra ga'e kan rukutame yookiin miidhame jedhu humna waraanaa eega ta'e raayyaa ittisa biyyaa eega ta'e kabaja sanis deebifachuu kan qabu raayyaa ittisa biyyaati kophaatti amaara maaltu galche akkuma jedhamu ristii deebisuudhaaf immoo akka abiyyi jedhu kana rakkoo jiruu fi du'aatti hilliwinnaa jedhu kana existential threat isaatu irra ga'e immoo wanti isaa ifaa miti beekamaa miti hundaafiyyuu haala kanaan amma kan baay'ee miidhamaa jiru isaan kana jedhama lammaffaa akka fakkaatutti loltuun kun egaa loltuu alaa dhufuudha loltuun alaa dhufu kuni tokko poolisiidha kun raayyaa ittisa biyyaati bakki inni irratti xiyyeeffachuu danda'u yookiin of eegee jiraachuu danda'u magaalotaa fi karaa guddaa sana qabatee qofa baadiyyaa keessa hin amanu namaa hin amanu qonnaan bulaa sanii qonnaan bulaan sunis ofii isaati diina itti ta'a dubbiin kun keessattuyyuu amaarri keessa galuun poolisiin amaaraa keessa galuu fi dubbiin ristii deebisuu kuni hanga saba lamaan walitti buusuudhaaf waan deemuu fi inni kuni baay'ee rakkoo ta'ee jira kanaaf walumaa galatti kanarraa kan ka'e baadiyyaa keessa faca'ee waan jiraatu hin fakkaatu baadiyyaa keessa faca'ee waan jiraatu waan deemu waan hin fakkaannee fi karaarratti immoo akka barbaadetti socho'uu waan hin dandeenyeef amma karaarra egaa diriiree yookiin hiriiree gaafa deemu streech ta'a hin dheerata gaafa dheeratu immoo kutamuu fi rukutamuudhaaf saaxilama taaktikii akkasii kana fayyadamuudha deemu jedhamee jira. Kanuma wajjiniin waan foreign policy baase sun waan dhugaa ta'aa jiru fakkaata gara Eritiriyaatiin loltuun hamma tokko kan Tigraay akkasumas kan Eritiriyaa humni addaa jedhamu humni mormitoota Eritiriyaa cabsanii gara Sanaafetti deemanii jiru jedhama. Hospitaala Sanaafetti namoo loltuun Eritiriyaa hedduun miidhamanii akka achitti yaalamaa jiran ragaan bahee yoo dhuguma Sanaafeen qabatu ta'e Sanaafeni galaana diimarraa kiiloomeetira 60 qofa fagaatti Sanaafi Asabii gadi kutanii karaa Asabii saniin waan barbaadan argachaa karaa sana cabsatanii Tigraay hamma tokko lubbuu toruu danda'a yookiin qabsoon kun itti fufuu danda'a. Haa ta'u malee akka jedhamutti amma namoonni keessa beekan gara Tigraay akka dubbatanitti waraanni kuni haala amma jiru kanaan uummanni Tigraay fi loltuun Tigraayis akkasuma miidhamaa jiru. Loltuu Tigraay fi uummata Tigraay kan miidhaa jiru humna ittisa biyyaa otoo hin ta'in karaan itti cufamuudha boba'aan dhabamee jira. Reeshinni wanti nyaatamu wanti dhugamu inni keessattuyyuu wanti nyaatamu rakkoo ta'eera. Inni kun yeroodhaa fi setbaakidha yookiin isaan miidhuu danda'a. Kanaaf gara tokkoon iddoo tokko gadhiisanii gara duubatti deebi'aa jiru. Kanaafiyyuu mootummaan Abiyyi haala kanaan itti fufee jennaan mo'achuu danda'a. Yoo isaan karaa argatanii karaa wanti kun ittiin galuuf keessattuu boba'aa fi nyaanni ittiin galuuf yoo argatini rakkoon itti uumamuu danda'a jedhaniiti kan tilmaamaa jirani. Egaa sana bullee ilaallaa agaramiin akka deemu garuu ammaa fi rakkoon kun akka jiruudha bal'inaan kan himamaa jiru. Kanuma wajjin wal qabsiisee rakkoon jiru rakkoon biraa keessattuyyuu xiyyeeffannoon sanyii yookiin sanyii hin jennu nuti sabarratti xiyyeeffatee baay'inaan mul'achaa jira. Haala kanaan Abiyyi har'aa loltuu ittisa biyyaa keessaa kan loltuu ittisa biyyaa keessaa nama 76 ari'ee jira. Namoonni 76 kana keessaa tokko qofatu Oromoodha. Sanaan ala hundi isaaniitiyyuu uummata Tigraay irraa kan dhufanidha.
Oromoon walumaa galatti nama Birgaadeer Jeneraal Abdiisaa Filaansaa jedhamu tokko qofaadha. Innuyyuu gara kibbaa ture. Yeroo kam akka gara jiddu galeessaatti akka deebi'e hin beeknu. Haa qabamu jedhanii barbaadaa jiru. Sanaan ala warri jiran Meejar Jeneraal Maashoo dabalatee jechuudha. Meejar Jeneraal Maashoon baay'ee beekamaadha. Iddoo garaagaraatti Maashoo Bayyana jechuun jeneraal akka isaanii duulli nutti baname jedhan kana otoo jennu wanti baay'ee nama dhibutu achi keessa jira. Waa'ee militarii kana xinnoo ishii isinitti himnu waa'ee militarii biyyattii sanaa. Militariin biyyattii sanaa yookiin raayyaa ittisa biyyaa jedhamu kuni raayyaa ittisa biyyaa miti raayyaa wayyaanee ture. Wayyaaneetu jalqabaa dargii ittiin jigsuudha jettee ijaarte. Isaanitti kan dabalame yeroo loluus baatan baay'ees loluu baatanii jechuudha. Warra andam yookiin bi'aadeen ofiin jedhan kana isaanii yeroo baay'ee hin sodaatu maalii jedhu waraana irratti hin bobba'an jedhama. Fakkeenyaaf erga OPDO'n hundaa'een booda karaa Goojjam kanaanii Goojjam bilisa baasaa jedhanii bi'aadeenitti kennanii warri Tigree Hawaateedhamu ABUTtiin duuban baakingii gaafa kennuufi Barakat Simoon faa rukutamaniiti erga duubatti deebi'aniin booda darraa kan jiranii Baacanii fi Abbaa Duulaa fa'aa asii achi ce'anii waraana sana Goojjam bilisa baasan. Isarratti yeroo baay'ee yeroo wal lolan nageenya nutu Goojjam bilisa baasee jedhanii isin eessatti qabsooftanii isin eessatti qabsooftanii jedhanii. Hundaafiyyuu egaa gaafa dargiin kufu militarii sana keessaa parsantiin 70 Tigree ture. Na hubadhaa militarii sana keessaa parsantiin 70 Tigree ture. Parsantii 30 qofaadha warri kuni. Isaan keessaa OPDO'n yeroo sanitti loltuu 2,000 caala hin qabdu ture yeroo sanitti. Immediately OPDO'n akkuma dargiin kufeeni loltuu hedduu iddoo garaagaraatti filachaa turte akkasumas galmeessaa turte. Haala kanaan xinnoo loltuun OPDO 2,000 ture suni gara 5,000 fi 6,000 7,000 ol guddisanii achi booddarraa waraanni ABO wajjiniin yeroo banamu ABO wajjiniin kan wal waraanaa ture warra Tigraay kana akkasuma warra Eritiriyaati. Isaanii yeroo dhufan sanitti walumaa galatti loltuun isaanii lakkoofsanii gara 130 hin ta'a jedhameeti yaadama. Isaan kana keessaa gaa OPDO'n 6,000 7,000 qabaattu hagam akka ta'e ilaala. Haa ta'u malee wayyaaneen erga ABO rukuttee biyya baasteen booda ABO'nis bosonatti galee iddoo garaagaraatti iddoo baay'ee erga gadhiiseen booda bara 1994 akka biyya saniitti 87 raayyaan ittisa biyyaa kuni seeraan hundaa'e. Gaafa konstiitiishiniin suni hundaa'u hundumarraayyuu OPDO irraas, bi'aadeen irraas, ABUT irraas akkasuma hundumarraayyuu dhufee hundaa'e. Gaafa hundaa'u sana ammas kan keessaa olaantummaa qabu ture warruma ABUT kana Hawaat kana isaan akkitti filatanis yeroo sanitti namni tokko militarii nan taa'oo jedhee militarii dhumata filannoo isaati. Namni militarii nan taa'oo jedhee militarii ta'a. Yoo lakki siyaasan ta'a jedhee siyaasa ta'a. Abiyyi militariin ta'a jedhee militarii dhuma keessatti yeroo sanitti egaa Abiyyi fa'aa deebi'aniyyuu jiru. Baruma san gara Ruwaandaatti ergamanii Ruwaandaa fa'aa jiru. Filannoon kan isaanii ture. Abiyyaarraa ani haati koo waggaa 7 mootiin ta'a maalii naan jette suni yeroo filannaan jiru sanitti filannaan isaa militarii ture. Yeroo sanitti filannaan adda waan baasaniif jechuudha. Namoonni filannaa sanaan gargar ba'an fakkeenyaa fi Kumaa Dammaqsaa siyaasan ta'a jedhee kan gara siyaasatti cite. Abbaan Duulaa militariin ta'a jedhee militariitti cite. Warri OPDO'n bara sanii akka Ibrahim Malkaa fa'aa siyaasa jedhanii siyaasatti citan isaan. Warri siyaasa qofatti deemna jedhanii siyaasumatti citan. Warri militariidhaan deemna jedhanii militariidhaan hafan.
Abiyyi har'a mootii torbaffaati ijoollummaa kootiin akka aangoo qabadhu itti qophaa'aa ture jedhu sun yeroo san conscious ta'ee ofii isaatii mallatteessee ani siyaasan barbaadu militariidha jedhee militarii keessatti hafee gara Ruwaandatti kan inni ergame. Haala saniin egaa kun siyaasaa kun militariitti hafee walumaa galatti raayyaa ittisa biyyaa kan jedhamu kun raayyaa Adawaawii ture. Raayyaan Adawaawii immoo raayyaa ABUT raayyaa wayyaanee ture. Achiin booda 87 akkas erga ta'een booda erga akkasitti hundeessaniin booda hamma tokko wayyaanee keessaa hamma tokko warra dadhaban, warra rukutaman, warra fedhii hin qabnu jedhan hamma tokko kan humnaanis haa ta'u hir'isanii warra kaan itti dabalanii akkasumaaniyyuu parsantii 20 jechuun parsantii sana hamma tokko sirreessanii hamma tokko erga sirreessaniin booda lolli Eritiriyaa suni jalqabe. Lolli Eritiriyaa sun erga yeroo jalqabu yeroo kanatti warri kun barbaadame. Yeroo kanatti Oromoon Amaarri barbaadame. Yeroo kanatti egaa for the first time waan kana an dura Dr. Mararaatu natti hime achiin booda namni riisarchii kana hojjete gurbaan Tigraay tokko Naahusannaa namni jedhamu innis natti agarsiisee jira. Daataa saayii egaa yeroo jalqabaatiif militarii keessatti Oromoon caalame raayyaa kana keessatti jechuudha. Egaa yeroo isaanitti maal godhanii sabaaf sablammiidha jedhanii yoo dabalanii Oromoo waan hin amanneef Oromoo baay'een ABO deeggara jedhanii waan amananii fi Oromoo waan hin amanneef Oromoo bal'inaan keessa galchuun barbaanne yeroo isaanitti kan isaan argatanii nuu waraanas Shaabiyaa nuu waraana jibba Shaabiyaas qaba kan isaan jedhanii amanan Amaara ture Amaara bal'inaan galchan. Haala kanaan amma militarii biyyattii sanaa daataa isaa gaafa laallee jennu parsantiin 30 Amaara. Kana baruma qabna waan nu barbaachisuuf jechuudha. Parsantii 30 Amaara. Oromoon parsantii 24dha. Oromoon parsantii 24, Tigree parsantii 21. Haala amma jiru kana keessatti jechuudha. Walumaa galatti biyyattiin amma loltuu hanga 150 qabdii jedhama. Loltuu hanga 150 keessaa loltuun 50 Tigraay keessatti hafe. Isa keessaa immoo makaanaayizidii 6 qabdi biyyattiin makaanaayizidii 6 keessaa 4 Tigraayitti hafe. Makaanaayizidii 2 fi loltuu 100 qaba. Loltuu 100 kana keessaa hagami Tigreen, hagami Amaarri, hagami Oromoon kan jedhu hin beeknu. Daataa san hin arganne. Daataa walumaa galaa nutti agarsiisu garuu parsantiin 30 Amaara, parsantiin 24 Oromoodha, parsantiin 21 Tigraay. Parsantii 21 kana immoo yoo laallee jenne jechuun gara warra geggeessitootaa kana laallee jenne parsantiin 60 kan ta'u warra Tigraay. Amma ari'ama warra jedhaman kana keessaa Brigadier Generaalii jalqabe. Generaalota walumaa galatti generaalota 14 ari'e Abiyyi har'a haa qabaman haa hidhaman jedhee. Isaan kana keessaa 4 meejariidha. Meejar warri jedhaman kuni akka amma Baacaa Dabalee faa akka Biraanuu Juullaa faa meejariidha. Meejar Jeneraal warra jedhamanidha. Sadarkaa sanaan kan jiran. Maashoo Bayyanaa militarii sana kan hoogganaa turedha. Ofumaa isaatiif iyyuu. Kanaafi walumaa galatti egaa loltuu kana kan inni ari'uu danda'ee fi namoota generaalota 14 yeroo tokkotti hidhaman jedhee biyya baase ani argee hin beeku yookiin I don't know beekumsi seenaa kootis murtaa'aa ta'uu danda'a. Haga amma haganani beekutti garuu yeroo tokkotti biyya generaala 14 yeroo tokkotti ari'ee hin argine. Hundaafuu generaala 14 ari'anii qabuudhaaf barbaadaa jiru generaalota kana. Kuni kan ta'uu danda'e waan raayyatti mo'atamaniif waan raayyatti garmalee rukutamaniif kan kana jedhanii raayyatti gaafa rukutamanii asiin koottaa jedhanii asiin deemaa jedhaniiti raayyaa callisanii itti oofanii
ficcisiisanii jedhanii dheengaddaa jalqabeetu waan kana kan dubbachaa turanii keessattuyyuu rakkoon kun kan ga'uu danda'ee hoggansaa militarii irraa ka'eeti jedhanii Tafarraa Maammoo jeneraal innis meejariidha. Meejar Tafarraa Maammoo birgaadeeriidha dhiifama. Birgaadeer jeneraal Tafarraa Maammoo kana godhe jedhaniiti amma isa dhiisanii egaa jara kan kanaa hidhaan akka irratti ba'u godhanii jiru. Kuni maal nutti agarsiisaa ammallee taananii militariin suni tasgabbii hin qabu. Raayyaan ittisa biyyaa tasgabbii hin qabu. Unified miti, tokko miti, qalbii tokko hin qabu, gocha tokko hin qabu, ilaalcha tokko hin qabu, ganaa wal nyaachuudhaaf deema. Ammaa fi sobanii even Tigraay yoo mo'atanii jedhanii mo'achuu jechuun miti. Mo'achuu jechuun achii baasuu miti. Kanaafi otoon kun hin uumamin silaa otoo ta'ee karaa nagaatiin dubbii fixaniiti akka Jawaari yeroo dheeraadhaaf jechaa ture san konsesasii biyyattiin konsesasii uumuu qabdii ture. Walii galteen biyyattiirra jiraachuu qabaa ture. Especially elite irratti warra barate irratti seenaa biyya sanaa irratti miidhaa biyya sanaa irratti warri miidhamee fi warri miidhee dhiifama wal gaafatee ammaanachi nu gaha jedhanii sana booda silaa gara nagaatti fi gara guddinaatti deemuu otoo qabnu haala nama gaddisiisuun biyyattiin ammasii gara waraanatti galtee egaa waraanni kana fakkaataa maybe garamitti akka deemu in ilaalla ammaa fi baay'ee kokkee wal qabanii jiru. Yoo aki bobaa kana argachuu baatanii waan barbaachisu kana argachuu baatanii akirri gara biyyi goruu danda'a. Yoommoo waan barbaadan kana bobaa kana argatanii nyaata argatanii wanta isaan barbaachisu hunda argatanii jedhanii akirri gara abbuttii ta'a. Hundaafuu kana bullee ilaalla. Egaa gara oduu keenya lammaffaatti deemna. Oduun keenya lammaffaanii waraanni kan itti jalqabee uummanni Amaaraa iddoo baay'eetti dhumee jedhaniiti. Kana hundaa kan gochaa jiranii Tigraay jedhanii. Tigraayitti marsine jedhanii inni qabannaa waan tokko nu rakkistu maalii jedhanii egaa guyyaa 17 erga waraananiin booda homtuun taane garuu ajjechaan kun ammas itti fufee jira jedhama. Ajjechaan kun dhugaadha moo dhugaa mitiin ammallee baay'ee kan nama wal gaafachiisudha. Dheengadda Oromoon 40 dhumanii jiru. Inni dhugaadha mirkaneeffannee jirra. Ammas Benishangul zoonii Matakkal iddoo ganda Dibaaxii aanaa dibaaxii jedhamtutti namni 5,000 ol baqatanii karaarra jiru. Achi keessaas namoonni muraasni ajjeefamanii jiru jedhaniiru. Akka miidiyaan tokko Alawwiin jedhamu tokko jedhutti nama inni bilbilee gaafatee akkasitti namoonni ajjeefamaniiru. Kunoo baqanneeti nutiyyuu karaarra jirra maaliif akka ta'e hin beeknu. Kan kana godhe immoo shaneedha. Abaa'oo shaneetu akkas nu godhaa jira jedhee jira. Abaa'oo shaneen Benishangul keessa maal akka godhus nu hin galu. Lammaffaa namuma hundumaayyuu nama waan akkasii raawwate hunduyyuu abaa'oodha gaafa jedhanii jibbuma wayii fakkaata malee kuni waan ifa ta'e hin mul'atu waan ifatti mul'atu si miti. Abaa'oon yoo qabsaa'e loojikaalis kan fakkaatu Oromiyaa keessatti waan kun uumameen ta'a. Garuu kun hin taane haala kanaan egaa naannoo sanaa militariin otoo jiru poolisiin otoo jiru labsiin yeroo hatattamaas jira. Namni labsii yeroo hatattamaa hoogganu naannoo sana bilbilaan yoo gaafatamu waan tokko nageenye rakkoon tokkoyyuu hin jiru. Rakkoon jira ta'e immoo warra nageenyatti maaliif hin bilbillee jedhanii ni jiru. Amma akka jedhanitti maaliif warra poolisiitii fi poolisiin Benishangul keessattuu poolisiin addaa Benishangul maaliif isin hin gargaarre jennaani poolisiin Benishangulii fi abaa'oo shanee walii galaniiru. Waadaa walii galanii jiru jedhanii jiru. Egaa kun walumaa galatti maqaa balleessaa fakkaata waan dhugaa fakkaatu miti. Caasaa mootummaati poolisiin Benishangulis Benishangul mataa isheetiin jigsuudhumaa fi uummata sana jigsuu fi lafa isaanii Benishangul mootummaadhuma sana jigsanii achiin booda lafa isaanii qabachuudhaaf waan ta'eef malee waan dhugaa nutti hin fakkaatu.
ABUTnii fi ABUT jechuun waboonii fi poolisiin Benishangul wajjiniin hojjetu eenyuyyuu hin amansiisu caasaa mootummaa hanga ta'anitti suni. Egaa jibbumarraa kan ka'e nutti fakkaata hundaafiyyuu oduun naannoo sana jiru kana sanaan ala oduu keenya sadaffaatti dabarraa oduun keenya sadaffaanii bakka buutuun uummata Minnesota Elehaan Omar Feesbuukitti xalayaa barreessiteerti. Feesbuukitti xalayaa barreessiteen egaa Feesbuukiin amma biyyoota garaagaraa keessatti rakkoo ga'ee fi walitti bu'iinsa sabaaf kanaa kan fidee Feesbuukidha. Feesbuukiin ammas gaheen inni taphachaa jiru Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsa sabaa kana fiduudhaan hammeessaa jira. Keessattuyyuu jibba hin taane walirratti barreessaa jiru, jibba hin taane baasaa jiru jedhanii keessattuyyuu egaa aktivistoonni Amaaraa fi aktivistoonni Tigraay kan ishiin jechaa jirtu keessattuyyuu uummanni aktivistoonni Amaaraa tokko tokko waan isaan barreessanii fi waan isaan gochaa jiran baay'ee kan nama qaanessuudha. Akkuma jiruun uummanni Tigraay dhumuu qabaa maal eegduu Tigreen isin biran jiru bakka argitanitti ajjeesaa waan akkasii kana jechaa jirti. Isaan wajjiniin egaa mootummaan xiyyaaraanii uummata nagaa miidhaa jira, reebaa jira. Kunis dhaabachuu qabaa jetteerti. Sanaan alas akka hidhamtoota akka Jawaar kana fa'aa akka qabsaa'ota mirga namaa baay'ee mootummaan qabee jira. Inni kunis gadhiifamuu qabaa jetteerti. Lahaan egaa yeroo baay'ee karaa keessattuu karaa ollaa wajjiniin hojjennaa yeroo waan yaannu kanas yookiin rakkoo keenyas rakkoo Oromoo itti himnu jira waanuma sheer nu gootudha. Waan rakkoo keenya kana waan hubachuu dandeessu keessattuu rakkoo Oromoo kan hubachuu dandeessudha. Akkasumas bakka bu'oonni ishiitii fi kaampeenii ishii kan gaggeessaa turan baay'inaan Oromoo turanii. Kanaaf egaa amma yaada araaraa dhiyeessuu ishiitii keessattuyyuu immoo Feesbuukiin warra Amaaraa warra callisee nama arrabsuu fi waan jibba dhiyeessu kana harka tarkaanfii irratti fudhatuudhaaf kan ishiin barreessite. Sanaan ala egaa Kanaadaanis ibsa baastee jirti. Kanaadaan ibsa baasteenii mootummaa nagaa irratti mootummaan uummata nagaa irratti baay'ee rakkoo geessisaa jira. Akkasumas Tigraay ABUTtiin misaayilii gara Eertiraatti dhukaasuun suni sirrii hin turre jedhanii jiru. Haala sanaan dhugumaa waan sirrii fakkaatu miti. Egaa yoo keessa galee jedhe uummanni Eritiriyaa waan sana qabanii argisiisuudha ture malee waan sana keessa akkas gochuun kun sirrii miti jedhanii ibsa baasanii jiru. Haa ta'u garuu jarri lamaaniyyuu mirga namaa akka kabajan. Lammaffaa siviiliyaanii akka taargeetiin godhanne gaafatanii jiru. Kanaadaan hunduma caala egaa araara kanaa araarri kun karaa nagaatiin akka dhumuu fi akka namni hin jeeqamne akka namni baay'ee hin duune gaafatteerti. Kanuma wajjin oduun keenya isa dhumaa waa'ee baqattootaatii fi Misiriitii baqattoonni hedduun biyyaa bahaa jiru amma. Guyyaatti nama 4,000 olitu bahaa jira jedhama. Hanga ammaa namni bahe baqattoonni 30,000 ol caalanii jiru jedhama. Haala kanaan UNHCR'n lakkoofsi kun caalaa dabaluu danda'a. Ganaa tuqamne ganaa ittuun buune. Gara dhiyaatiin Shireen qabamte jechuun Tigraay qabamte jechuun miti. Gara kibbaatiin immoo reefuu gara Tigraayittuu seenaa jiru. Kanaaf lolli kun tarii yoo hooma haa jennu haala amma tilmaamamu kanaan yooma waan nyaatanii fi boba'aan dhabameeyyuu hanga 7 torban 3 turuu danda'a. Kanaaf yeroo kana keessatti namni 4,000 5,000 guyyaatti hin baataanani guyyaa 10 keessatti nama 50,000 oltu ba'a. Guyyaa 5 keessatti immoo hanga nama 75,000tu baha. Kanaaf 30,000 jiruun dabalatee 100,000 oli kan bahuudha deemu. Yeroo dhiyoo keessatti qofa hanga 7 yoo tilmaamne. Kanaaf gargaarsi guddaan na gaafata.
gargaarsi akka dafee na qunnamuu yookiin na ga'uu jedhee jira. UNHCR'n kanumaan wal qabatee Misiraan investimentii miliyoona 10 Tigraay keessaa qaba. Inni kun immoo amma rakkoorra ga'ee jira. Kanaafiyyuu Abiyyi yookiin Itoophiyaa nan himadha. Koortii addunyaatti himadha. Maaliif miidhaa guddaatu irra ga'ee jira. Waraana isaanii naannoo Tigraayitti banan kanaanii jedhanii jiru. Kanuma wajjin wal qabatee pirezidaantiin Misirii Isaayyaas Afeworqii wajjiniin mari'atee jira jedhama. Isaayyaas Afeworqii wajjiniin mari'atee maal akka jedhan beeku. Haa ta'u malee akka jedhamutti Isaayyaasiin Abiyyi dhaabsisi. Waraanni kun hin barbaachisu. Waraanni kun kana caala deemuu hin qabu. Waraana kana dhaabsisi jedhanii jira. Koreen Nobel Prizes waraanni kun akka dhaabatu gaafateera. Abiyyiin waraana kana waraana siviil waarii kana immediately dhaabsisi jedhanii ni jiru. Yoo ta'uu baatee jechuu isaaniiti yoo ta'uu baatee badhaasa kana sirraa fudhannaadha wantichi. Badhaasa kana wajjiniin icciitiin isinitti masuuta jedhee badhaasa kana keessaa icciitiin isinitti immoo maallaqni badhaasa kana kennamu hanga yeroo 300,000 ta'a. Walumaa galatti egaa doolaarii miliyoona 1 akkas wayiiti kan kennamu qarshiin kun hanga amma Abiyyiif gadi hin dhiifamu. Sababiin isaa laaluu qabnaa jedhaniiti. Kanaafi qarshiin kun hanga ammaa hin kennamne beekamtummaa fi waraqaa qofatu kenname malee tarii haala kanaan yoo itti fufee jedhee maallaqni kunis hin kennamu ta'a. Lammaffaa piraayizii yookiin waraqaa sartifikeeticha fudhattees deebisi jechuutu dhufa. Warri Biltsiginnaa yeroo baay'ee wanti isaan sirbanii addunyaa irratti badhaasa Noobeelii kan deebisee hin jiru jedhanii yeroo baay'ee yoo sirban argina. Kun wallaalummaadha. Fakkeenyaaf Henry Kissinger bara 1973 Kaamboodiyaa fi Laos araarsuudhaani Nobel Prize fudhatanii ture. Nobel Prize fudhatanii waggaa tokkoon booda waraanni suni deebi'ee baname. Waraanni suni deebi'ee baname namni baay'een dhume. Innis baay'inaan Henry Kissinger kan inni yaadatamu. Baay'inaan Kaamboodiyaa keessatti mootummaa Kaamboodiyaa kana gargaaruudhaan achi mootummaan Kaamboodiyaa boombii isaan kennan kanaan boombii gurguddaa kennanii achi boombii gurguddaa kanaan warra Kaameruun jedhaman sana irratti boombii darbachuun xiyyaraanii boombii darbachuun akka miidhaman godhanii sanarraa kan ka'e warri Kaameruun sanatti itti fayyadamanii aangoo qabatanii booddeerra baay'ee hamaa ta'anii otoo jennu Kaamboodiyaa keessatti balaa kanaatiin nama miliyoona 15 oltu dhume jedhama. Yeroo tokko kanan yaadadhu tarii yaadannoo kooti kun muuxannoo kooti bara 2018 bakka Joo Baayiden nama pirezidaantii ta'e kunii fi Henry Kissinger jiranitti wal argine turre. Tarii feesbuukii koo keessaa suuraan Henry Kissinger wajjiniin ka'e arguu dandeessu. Akkasumas kan Jiil Baayiden wajjiniin ka'e jira haadha warraa Joo Baayiden jechuudha. Kanaaf amma Henry Kissinger waa'ee jijjiirama biyyattii keessa gaggeeffamaa jiru yeroo na haasofsiisu namni tokko nama Kaamboodiyaati. Hiriyaa kooti yuunivarsiitii barsiisaa eessa jirtaa naan jennaan akkas akkasii jennaan koottuu Henry Kissinger argadhu jennaan isa arguun fedhu jedhe. Maalii jennaan eenyutu biyyaa na baasee maalinni maal si godhe jennaan akkas akkasiidha balaasaatti kan kuni dhume jedhe. Hundaafuu kana kaasuu kanan barbaade egaa hagam namni kuni balaa kanatti akka miidhameedha. Henry Kissinger badhaasa Noobeelii kana deebiseera. Nobel Prize kana ofii isaatii deebise otoo jarri hin deebisin jedhiniini garuu otoo innis deebisuu baatee jarris deebisu jechuun isaanii waan hin oolle. Kanaaf kana tarii Google gootanii argachuu dandeessu isinis jira Google irras.
Kanuma wajjiniin egaa oduun keenya har'aa asirratti xumurraa waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa. Borusii oduu biraatiin hanga deebinee wal arginutti kan ooltan nagaan oolaa, kan bultan nagaan bulaa. Yeroo hundumaayyuu filannoon keessan simbirtuu miidiyaa ta'uu, kitaaba yoo feetan African Light Book and the Coffee Shop, buna yoo feetan African Light Book and the Coffee Shop, akaayis yoo feetan African Light Book and the Coffee Shop. Kanaafi isa kanarratti argachuu dandeessu waan hundumaayyuu kunooti websaayitiin African Light Book and the Coffee Shop.com kanarraa argachuu dandeessu. Yoo bituus baattanii gara websaayitii keenya deematoo ilaalaa. Ilaaluun keessaniif iyyuu nuuf waan guddaadha. Yoo dandeessan immoo nurraa bitaa, nu jajjabeessaa, nutis isin jajjabeessinaa. Akkasumas oduu funaannee isiniin geenya. Waan nu dhaggeeffattaniif galatoo